قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتكم لا لا يا إيمان رمى كانوا متاجر. تأكل وانا مولمين وانا ريف. تفني سنة نيراني نموت وجولين. توقع جتشاد الدراكاز بلدا. كنوان تأف ميلا لا كتي جولين رموت متاجران. لا لا مي. نام موسري مماتوس بولي. وانتي تكونت جدا مهجرو. هو أنا مولمين بيكاوني. ناتي دغري باسي فداني اسي جسنيرن. نمولمين إثيوبيا. نام مماتوس بولي يوانتي جدا متكل هنجرو. ريفاسس غوتان أكثريتي كان لفكان أفتني لفكان بولاني لما أفضل إيجارونو فينجالي. بيخامتونو أكامو يروكامو بيخامرتو لمن كان قدان ما ولا لمو فلانو بلمي إثيوبيا جتشات. كناف مي سغلين وهاتاتني بربانانو جولين إثيوبيا بايرا كو كسرا غويا سدفا دازل غويا كسماتو نما كودشان گگيسا بولن نما كودشا وانت گگيسني مالي دافتا نما كودشاني اكامي گگيفما غويات تابا ويت مو مالكتا ينو فينگال كالي نما كودشان امتا زولي كسنم كودشان كوفيتي سنساني كو ناس بولنو يعني تو كو هنجرو وانت تو كو هنجرو مالتاتني مالتو جرا هنجرو أتى وانتي هم باسي دفع يادو نما جيرو هنجرو خبجاتو كو هنقابنو ما فك خبجات أمني لينو في هنجلي كان شير غوتني أكنو في يتنين وسو أموتو كن جدامو باتي ساعتي خنان ساعتي تبه خنان مالتو منو فيتي بهي ولي قدي حاجة فعلو تيمان جلسين ركاسي وجساتو لنمني جارو دمو أماموتو إيه هنجل ثاني أني نمين جلا ثاني كيس ده ما نفيتي أكجرويا إيه في أسي ولير أجار فمن نمني أما نمني كان كيس فيا ما سين جلا جنين جلا فيا كم نجلا نوانت نيانو تكون جرو أبدي كذا ناران ثينا مالي شار مالي دا فاسي فيا بك أصلا جاتة يوم ما ركون كابوتا ودن دا بك أمان يكون أكنا ولي كبته كون أفهم كلا جرا كون أرك كلا جرا كون مالي جرا كون بك أدان سكني ثان إنجرو متينا كراهنا رديما زحمة تري وإنجرو أكيد سهترين تفنا تري كن بدار أكيد سهين تفنا كجروت إتسيا سنينا من سدان ديدي كنوان تأفي من ديدي أنا كونو لا كونو حق دوبات كرير جتو كوني أصل ركاسة رجال إساني إثيوبيا ده كان هي سدمو ورغويا سدي أجا أبريل دقدم جار ركاسة وراس جرور أجتو إلا بايول فاتا dua head dulu aja sani asin nudara rancala dibe kanan demo asit wali ofani isin galchana in ka hujir jurus hujur firaba heti akanat hal juru bayul fatada anna mal janna miti abati yanul hinjuru tirabu mati yanna namni hal kanisat digdema for asola asbula karakanara bayul fatada garu homa jettu hindan dennu sila saati ittisana hagamma hindu wanti dufe hinjuru hindu faniti konna mashayo kinna makudani galchane ergasi saati nume jedhan kan hojjanne kanama hingalchine dure singalchine dani malif mananu basani tenne kan huju ku hojjatu taeti hojjatu dama huju fi gadise hingala je namna sidarra majra hali juru bayyi ulfata da bayyi mela lama duga rabbi namni askesa namni kun amma biyat halaka mingal yo gadir ani bayyana magadisi hala dibe hanati namna kana wali afaname akana bula asola guya sadi himna hala kana kesa jira me isin ma hakatu bakana tilala sarfin bayyo rajala sani Ethiopia da karat मैं मालिक मुझे चला मैं उसे जताता السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كان كلين كسر يكان دعيسان ودا ربي نتبر مدان وفبر مدان سنين جنة. بايته كورك النزورة بايته كوبيانا ما تدب النزورة هدو هراك ستيجة منين منو لالو هنشرو. كناف كارت باني اللي والله سنأجر سيم ندم نهنجرو.
nyaata siyootee dhugaatii siyootee lafa raamadaanaatti namni bishaan tokko namaa fidu hin jiru. Wallaahi kaleessa sammuuni tokko nuuf fidan namni sammuuni bishaan malee nyaata. Bishaan hin arganne jechuudha ilmoon Oromoo as keessatti waa gaarii miti bishaan hin arganne shintibeetii tokko hin arganne. Biyya ammoo baa mana ammoo baa hin galtan jennaan akka jirtuun ijoolleen manaa dachaa ta'e gaafa gallummoo jechuudha. Asii ol deebi'aa jiran dhumnaan asii ol deebi'uutti araba sakamtoon nu deeffatame biyya kana dhumnee kana uummata kana keessatti. Uummata kana keessaa mee araba sakamtu mana tolu deeffatee mana jiraatu ol deebina. Kanaaf akka nu birmatame sagaleen kan keenya kun dhaga'amu isiniin jenna obboleeyyan kan koo. Ijoolleen baay'ee sammuudhaa dhukkubsattee jirti. Ijoollee baay'eetu rakkattee jirti. Kaleessa ijoolleen lama jechuudha obboleettiin kan keenya jechuudha kan nu wajjin galuudhaa manaa baate jechuudha. Hamma garuu bakka isin jirtu hin beeknu jechuudha kan beeku rabbiin qofa. Kanaaf akka obboleettii keessanitti akka daawwattan isiniin jedha. Wallaahi akka isin agarsiisuudhaan jechuudha gara miilli fuudhan hin jiru nama biraa. Uummata biraa akkachi ba'anii wal agarsiisan hin jiru. Kanaaf iyyuu adaraa rabbii warri miidiyaa gubbaa jirtan akka imbaasii keenyatti nu himtan. Maaliif nu dhagaamne sagaleen keenya maaliif bareedaan deegaan biraa jechuudha. Kaleessa innaa sa'aatiin darbu dhufee taaskii isaa taratee fudhatee deeme. Hadha kunoo fidaan sitti buuse jechuudha. Keenya akka haraa sitti nu gatee deeme hin nyaattammoo hin dhudhammoo maalitti baatan nuun hin jenne mana keenyaan baasee jechuudha. Ijoolleen shaamarraa kuheetii jechuudha. Waan alii gadi deemtee beektumu jechuudha. Hadha waggaa meeqa yookaan kuccinaa namaa yookaan ibidda namaa yookaan ijoollee namaa irratti tumataa dhukkubsannuu kaleessa manaa baane jechuudha. Kaleessa namaa baane hadha akka gosa kana taanu bakka itti deebinu waan hin qabneef sagaleen kan keenya akka nu ilaalamu ergi manaa baane akkam furmaata dhabnanu akkam guyyaa tokko keessatti namni 15 qoftiin ol gala. Inni kanatti gadi baafamee gatama. Deegaan biraa akkasii miti yookumaa kuntuma torgalaa jira. Keenya imbaasii miti. Akkam bakki kan keenya wallaalaman jedhaan akka yaada kan kooti bakki kan keenya kun nu ilaalamuu qaba. Nu baramuu qaba. Inni obboleettii qabdan illee jechuudha. Hadheetu obboleettiin keessan yookaan kana keessa jiraatte jechuudha. Ergii kaleessa ganama engadda ganama manaa baane hamma wanaa kan wata tokko hin argatin afaan keenya dhuqqaalannee lafa raamadaana. Suuqiidhaa cufaadhaa bakki waa bitatanii nyaatan hin jiru. Shintibeetiidhaa bakki dhaqan hin jiru. Immoo namaa tokko irratti immoo nyaanni dhugaatiin barbaachisaadha. Shintibeetiin tokko barbaachisaadha. Ilmoon namaa kun jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii kan koo yaa obboleessa kan koo sagaleen keenya kun nu dhaga'amuu qaba. Haala gaariitti nu ilaaluu qabdu jechuudha. Uummata kan keenya biyya namaatti dhumaaru. Zabana dhukkuba isa kana dhukkuba qilleensarraa jechuudha. Kanarraa hamnee gallaan waan yaadamu miti jechuudha. Kanaaf akka nuuf dhaga'amu jedhaan sagaleen kan koo gama kootiin obboleettii kan keenya nama lama kan kaleessa maraatti asii gadi baatellee akka nuuf barbaadamtu jedhaan. Ini ilmoo keenya bakkeetti hafuun qabu jedhaan akka yaada kootiitti. Anaa gadi baasanii osoo isa ija ofiitiin ilaalan utuu si maraasii godhan ilmoo namaa gadi baasanii gatan jechuudha. Akkam gatamti ilmoon namaa amma garuu mucaan sun bakka isin jirtu hin beeknu. Kanaaf mucaan sunis nuuf haa ilaalamtu. Sagaleen keenya kunis nuuf haa dhaga'amu isiniin jedha. Argitan kabule usain aku pada sana. Kanaaf mee namni karaa kanarra makiinaa fidee dhaabata maatiin takka kaleessa jechuudha. Quraana sii qabattee ijoollee yaatti mataan tuqame san keessaa sii tokkodha. Quraana qabattee namicha araba makiinaa afoo jiddee afoo kaafne jechuudha lubbuun kanaa aboo jettee. Kuni maaf nurratti wanta kanaa deemamee bakki namni dhaabatu takkatti hin jirtu. Eessa akka dhaabannu kun amma namnummaan tokkochi osoo dhibeen qabamee as keessa jiraate mee eenyumatu keessaa hafa jettanii yaaddanii eenyumatu kana keessaa hafatan kattiin waaman sa'aatii 8 fakkeenyaaf amma sa'aatiin meeqadha jira mee sa'aatii ilaalaa sheer godhaa rabbi isinitti haa ta'u sheer godhaa mee nu iyyadhaa kalamni tokkootiin nu birmadhaa. Sa'aatii lama bana maranii agammaa barri cufaa eenyu bahee eenyu asirra namni tokkotti namni silaalu tokko hin jiru. Kana waan ta'eef mee karama kana keessa osin jettanii makiinaa akkana makiinaa karaarra jiru kanatti deemu wal duukaa mee eessu makiinaa siddan qaranii namni tokko karaatti socho'u hin jiru. Mee maal godhanii nu amma nu dhawutti jira makiina mee maal garammoo sochoona eessuma dhaabanna eessuma teen hatturin tokko jiru hatturi gittin godhanii cufanii namni achi keessa illee seensisee taa'anii taa'an jira. Azzala bulti ijoollee lafna azzala bulti laala azzala
wazel kana jala bulte baka kana jala bulte kumalista me makina kan sibirri ka azjala dhaabatti mucattiin kaleessa quraana qabattee jechuudha azjala dhaabatti kaate rubbuun kana haaba hojjette dheengada sammuu isii tuqame waan kanarraa kan ka'e nagaan mana baate sammuu isii tuqame jechuudha meelaala makina kana nuyi qafaa deemu kan maafatiriin kun marti osoo jiru gibbiin kun marti osoo jiru gibbiin kun marti osoo jiru maaf nutti cufama maafis maan jalaa hin bansiifne eda Itoophiyaa qofa as keessa balbala kanarra bule Itoophiyaa qofa qaba balbala kanarra bule jechuudha kun warra eddacha'ee baasiidhaaf fidanii laal kaa baasii si argitan kanaaf fidanii asirree fi tana gajjissanii biraa deeman nu dammoo namu akkasi nu birmatu tokkollee hin qabnu maaf nuuf hin birmanne maaf nu yaadatamne maaf dagatamne maaf haadhi guyyaa 28 keessa nama muraasa nama meeqa bichaa geggeessa guyyaa lama nu hafe mana baane hojii keenya irra hin jirru yaada keenya wanti gadhiifne baaneef gara biyya keenyaa galuudhaafi waa isin barbaadan isinii godhama jedhamee gadhiifamee jennaan karaa imbaasiitiin feesbuukarra waan jiru laalle waan jiru dhageenye lakkoofsa isaanii fudhannee kan baane malee akkanaan hin baane akkanaan illee dhibeen shamatachuuf hin baane kana bira mee maanna'u magaalaa rufa kana natti fakkaatu waan gama kooti waan je sheerii nu godha lammii keenya biraan nu gahaa yaada jiru akka qaamni ilaalatu nu laalu nu godha baay'ee yaada guddaa keessa jirra namni sa'aatii 24 osoo bishaafa isaan seeniin bule dammoo maal akka ta'u kun marti isaa laale warra Itoophiyaadha edarraa dhaabataa bulanii guyyaa lama namaas bule jira guyyaa sadaffaa isaanii hadha jechuudha maaliif akka ta'e nuuf galuu didee menu birmadha menu iyyaa qaamni laallatu akka nu laalu maaf akka dagatamne menu laala baay'ee yaaddofnee jirra sin qofa miti biyya hunda sin qofa miti biyya hunda irraa baasee jira mootummaan warri Itoophiyaa kun baay'ee biyyattuu hiyyuma keessattuu ibsee qaqqabee rabbiin dhibee illaa sinaa eegu warroonni du'aa nu godhaa jirtanillee du'aa keessanii faamiinii haa ta'u malee baroonti nun cinqe tokko jira kan lammiin biraa kabajaa qabu baasiidhaan fuudhamee baasiidhaan deebi'u numaaf kabajaa kana dhabne kenna baasii miti ta'aniin baasii miti warra jiru kun baasii miti maanu baasii qabnu warroonni kun baasii miti baasii miti fidanii akkana galchanii jarilaan dawwaltee baasii warra Filipiinii dawwalee warra eesaa Sri Lanka maal ka jedhan kun marti dawwalee fidanii baasiidhaan gadhaabanii baasiin bakka geessanii achi ganama fidan sa'aatii 8 irratti nu dammoo bakka san bulla bakka san oolee mana narra bultanii jedhan baasiin keenya eessa deemnaa galuu biyyaa baanee eessa deemna jennaan narra bultaniire bakka sin bulchuu qabaare sinii mana qopheesseeraare yaa narra kana hoo jedhamu ta'e seerri nama ilaallatu dhimmi yoo akkanumaaf ka hojjetamu ta'e homa wantummaa kun sirrii ka ta'u ta'e yaa wanti dubbannu hin jiru hoo kana ta'e dammu akka nuuf ilaallamu maaltu daaraa kana keessa maaltu ta'a maaltu daaraa kana keessa ta'a daaraa kana keessa maaltu ta'a mee osin jettan maaltu daaraa kana keessa akkana ta'a wallahi lazim baay'ee yaadessee baay'ee nu gaddisiisee osoo mana keenya baanee akka qara cinqamne kushiina arabaa keessa jiraanne nu gaddisiisu nun garuu baanee hoo maaf akkana taana qaniisan kabajaadhaan seerri keessan isin eegame kapaaspoortii qabu as keessa ta'a kapaaspoortii qabu as keessa ta'a jechuun wani meeshi kapaaspoortii qabu kabajaa qaba
Kama tahu qabu kabaja hattan silki keessa qabaattan kabajaadhaan galtan jedhanii ka Facebook irra gadhiisanii peejii isaanii jala deemnee ilaallee waa mara hubannaan baane malee jaalanneeti miti kana waan ta'eef iyyitanii akka nu dabarsitan isin gaafannaa kabajaadhaan sheera akka nu gootanii qaara qaamni ilaalatu bira akka nu geettanii akka wanti kun laallamu jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo bakkuma kan jirtanitti nagaa rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Kun akkasitti ilmaan Oromoo ijoollee Itoophiyaa ijoollee biyya keenya ijoollee ayinu hadhaa ishee rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu maatii keenya gaarii xaafiyaadhaan Rabbiin deebisin deebisee gadhiisi iskuutti deebisee nama eegalaa nama dhibbaa furtu ilaalaas yaa Rabbi balaa dhufee jiru keessaa nu baasi hundumaa jala eenyullee eenyummaa baatuuti paaspoortii harkaa osoo qabnu jechuudha paaspoortii keenya osoo harkaa qabnuyyuu asirra akkana afaan keenya qabannee asirra bula paaspoortii keenya osoo qabnu malee eenyummaa dhabneetiin paaspoortiin qabne koppii qaba koppiin qabne mattaawqaa qaba mattaawqaa biyyaas ta'e kaasiis ta'e paaspoortii ofii osoo qabanidha malee dhabaniitii miti hundi isaanii qabna harkaa paaspoortii keenya paaspoortii nu kabajaa dhabne jechuudha. Namni eenyummaa fi maalinatii fi beene sirrii dhabuu danda'a rakkachuu danda'a garuu eenyummaa keenya osoo harkaa qabnu rakkannee cinqamnee as jenna jechuudha malee eenyummaa keenya dhabuu miti. Kana waan ta'eef sheer akka gootanii sagalee keenya bakkaan nu geessanii akka qaamni dhimmi ilaallatu wanta kana furmaatatti nu kennu guyyaa har'aa jechuudha. Har'allee deebinee as bulle taanaan du'a malee jiruudhaaf miti wanti nu as bulluuf kana waan ta'eef akka dhimmi ilaallatu biraan nu geessanii yaada kana irratti nu furmaata tokko laatan inshaallah abdii qabnaa isin biraa sagaleedhaan nu bira dhaabadhaa yaadaan nu deeggaraa sheer nu godhaa isiniin bakka